شين صاد ضاد ضاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء يا. Hayyee darsiin kun akkuma beekamu akka lakkoofsaa hundataa yeroo gadi lakkoofnu 30 garuu 28 ta'a. Maaliif jennaan hamzaan kun bakka aliif bu'aa yaan kun immoo yaaduma tokkoon hafee 28 ta'a jechuudha. Kana keessaa qubeen adda baafataa deemnu ni jira. Maaliif jennaan amma fakkeenyaaf aliif akkasumatti aliif jennee tasa sinnee dheeressinu aliif waan aliifii fi laamii fi faarraa ijaarameef sadiirraa ijaarama. Abbaan illee lamarraa akkuma kana baa fi aliif taanillee taa fi aliif tasannee dheeressinu saanillee saa fi aliif irraa ijaarama. Saa jiim sadiirraa ijaarama. Jiimii fi yaa fi miimirraa jechuudha. Haa lamarraayyee hin qallata kun immoo haa kunis lamarraa ijaarama. Haadhaa fi aliif jechuudha. Hin furdata haan kunillee. Daal yennaa jennu tasannee dheeressinu daalii fi aliifii fi laamirraa waan ijaarameef. Daal daal yennaa jennus akkuma kana innis obboleessa daalii. Daalii fi daal kun lama wal fakkaatu. Wanti nu adda baafannuunis illee tuqaadha. Tuqaa lama kan tuqaa qabu daalii kan immoo hin qabne daal jechuudha. Waan wal fakkaatu akkasitti adda baafanna. Rawaa fi zaallee akkuma kana rawaan tuqaa hin qabu obboleessa rawaa tuqaa qaba jechuudha. Zaan kun akkasitti rawaa fi zaa adda baafanna jechuudha. Akkasumas siinii fi shiin maalin adda baafanna jennaani siinii sadiirraa ijaarame siinii fi yaadhaa fi nuun jechuudha. Shiin illee akkuma kana sadiirraayyee nisoo siin tuqaa waa takka hin qabu shiintu tuqaa sadii qaba akkasitti adda baafanna jechuudha. Swaadii fi daad illee akkuma kana wal fakkaata. Swaadii waa takka hin qabu daadtu tuqaa tokko irraa qaba. Lammanuun furdata jechuudha. Innis maaqarraa ijaarame jennaan sadii. Swaadii fi aliifii fi daalirraa jechuudha. Asittis daadii fi aliifii fi daalirraa ijaarame sadiirraa ijaarama. Swaadii fi daad akkuma obboleewwan ta'aniin isaan lammanuun furdatu jechuudha. Xaa fi daallee akkuma kana hin furdatanii isaanis wal fakkaatu. Akkamitti adda baafannaa xaan tuqaa tokko hin qabu daatuyyuu qaba jechuudha. Tokko irraa akkanatti adda baafanna. Innis lama lamarraa ijaarame jechuudha. Ayinillee akkuma kana sadiirraa ijaarame. Ayinii fi yaadhaa fi nuun jechuudha. Ghayinis akkuma kana sadii. Kana ta'es immoo lammanuu wal fakkaatu akkitti nuti addatti baafannu. Ayin tuqaa hin qabu gahintu qaba jechuudha. Faanii fi aqwaafis wal fakkaatu. Faan tuqaa takkitti qaba aqwaaf lama qaba akkasitti adda baafannaa. Faanoo lamarraa ijaarame aqwaafoo sadiirraa ijaarame jechuudha. Kaaf kun isa qallaadha. Sadiirraa ijaarame kaafii fi aliifii fi faarraa ijaarame jechuudha. Laamillee akkuma kana meeqarraa ijaarame sadii laamii fi aliifii fi miim. Miim sadiirraa ijaarame miimii fi yaadhaa fi miim jechuudha. Nuun sadii nuunii fi waawuu fi nuun irraa ijaarame innis sadii nuun jenna jechuudha tasannee dheeressinu. Akkasumas nuun itti aanee waawuu sadiirraa ijaarame waawuu fi aliifii fi waawuu jechuudha sadii. Haan kun meeqarraa ijaarame lama maaliif haa mataa isaatii fi aliif jechuudha. Haa isa furdatu innillee hin furdifna. Hamzaallee akkuma kana afurirraa ijaarame. Haa furdaa fi miimii fi zaadhaa fi taadha jechuudha. Hamzaa yaa lamarraa ijaarame lammanuu yaa fi aliifii jechuudha. Ol deebinee qubee kana keessaa amma sirbii jennee qubeen kun qubeen furdatu torbatu jira. Torban kana keessaa fi qubee qalqalaa adda baafanne jechuudha. Qubeen torban kuni swaadii tokko asumaan gadi deema haarraan eegala. Haa tokko foode lama boode sadii qubee furdatu torba jenne sadii qoo afur dhaa shan ghayn ja'a qoof torba jechuudha. Qubeen furdatu kana torban. Garuu kana qofa osoo hin taane kana keessaa kan furdatu haa furdaan asitti kunis hin furdata warra torba namaa keessatti hin lakkaa'amne malee haan kunis hin furdata. Taanee ro'aanis hin furdata jechuudha. Bakka fathaadhaa fi dhammaadhaan fi ro'aan illee eessattuu hin furdata jechuudha.
Hattaa qubee warri torban kun dursanii yoo dhufanii sukuuna ta'ee fi warra torban kanaaf jechuudha raan kasraallee ta'een furdataa jechuudha. Kanatti aansee qubeen qalqalaan shanii baa tokko jiim lama baa tokko jiim lama daal sadii xoo afur qaaf shanii jechuudha qubeen qalqalaa. Akkasittiin adda baafannaa. Dabalata immoo zaan sadii jira. Zaal obboleessa daal tokko. Zaa isa qo'a fakkaatee tuqaa tokko qabu lama. Voo isa qo'a fakkaatee tuqaa tokko qabu sadii. Kanatti adda baafanna jechuudha. Zaan sadii jiran jedhe tokko obboleessa daal zaal lammaffaa obboleessa ro'a zaa taanii obboleessa xoo zaata kana jechuudha. Haan illee lama jira. Haa qallatuuf haa furdatu. Haa inni qallatu isa kana. Haan furdaa immoo kunuunsa gara gadii kana jechuudha. Kanatti adda baafanna. Haa kaallee lama jira. Haa isa furdatu isa kana. Innis luma furdata jedhee himeera. Kaaf isa qallaa isa gara gadii kanaa jechuudha. Akkasitti qubee kana adda baafatan inshaallah rabba laaffisu. Akkasittiin dhaaba inshaallah. Xarraa gaarii. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله أكون بكم درسي لما فعل على درسي تكفل على دور فني. الدرسي لما فاينا على إن شاء الله أكون بكم ما تدري راي قال لا ما تدريني أيه. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثاني حروف الهجاء المركبة ألف لام ألف باء ألف لام ألف لام ألف لام حاء نرى كل لام الدراسة جلان نبسنا سيرا نبسنا لام حاء لام ألف با لام باء كاف باء كاف ألف با كاف تا كاف ثاء با تا ثاء نون يا با ألف نون ألف تا ألف يا ألف ثاء ألف با سين يا سين نون سين تا سين ثا سين ثا جيم تا حاء نون خاء يا حاء با جيم يا ميم با ميم نون ميم تا ميم ثا ميم با يا يا نون يا تا يا ثا يا نون با لام تا نون لام با يا لام يا تا لام ثا لام نون با نون. لا akkasitti yoo wal fakkaatee dhufe bakka kun lamaan yaani yoo irra keessaa qubee waa afaan Oromoo fakkaatu yoo hin jiraanne saadha jechuudha yoo bal'atee dhufe. Maaliif yoo immoo xiqqoosii akka raayitii ol godhamte sun jechuudha shiin jechuudha. Kanaafuu kun saa ta'a. Saa laam nuun baa nuun baa nuun nuun taa yaa nuun yaa taa nuun saa nuun jiim haa 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 baa jiim taa haa taa yaa jiim baa haa taa haa
yaa taa yaa haa taa haa. Nam tokko tokko laa kana daaliin